raajichi Daani'el boqonnaa 3 sagalee kee ol fuudhiti dubbisi. Innis itti dabalee ani garuu kunoo namoonni afur hiikamanii miidhamni tokko utuu isaan irra hin ga'in hiikamanii miidhamni tokko utuu isaan irra hin ga'in ibidda keessa asiif achi adeemu. Bishaan keetti miidhamte mate bishaan deemuu dadhabde ibidda kee adeemuu jedha ishii. Isaanis nan arge. Ibidda keessa olii gad deemuun argee jedhe. Bifni isa arfaffaa immoo bifa ilma waaqayyoolii hin fakkaata. Bifni isaa arfaffaa obboleessa fakkaatu, eessuma fakkaatu, goddanyaa fakkaatu, bifa eenyu fakkaatu, bifa ilma waaqayyoolii fakkaata, bifa ilma waaqayyoo fakkaata jedhe ishii. Nabukadanaazar gara balbala iddoo ibiddi keessaa boba'uutti balbala isa ibiddi keessaa boba'uutti Nabukadanaazar dhiyaate. Itti dhiyaate. Shadraaq, Meeshik fi Abdineegoo Shadraaq, Meeshik, Abdineegoon hojjettoota waaqayyoo isa hunduma gararraa jiru ilaa dhaggeeffadhaa. Hojjettoota waaqayyooti. Hojjettoota waaqayyoo keessaa immoo waaqayyooliin baay'een waaqa kan jedhu baay'eedha waan ta'eef hojjettoota waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru koottaas baa jedhe. Maal jedhe? Amma kaa daftee men jettaan hunatti dhufeedhaan waan godhuun qabu raajii dubbachuufaniyan sagalee makaarraa waa sitti hima lafa namni hin baanee baatu. Meetti uume? Yemmus Shadraaqii fi Meeshikii fi Abdineegoon yemmus Mishaak, Shadraaqii fi Abdineegoon ibiddicha keessaa gadi hin ba'an. Ibiddicha keessaa gadi ba'an. Warri kutaa biyyaa bulchan warra mandaraa miti warra biyya bulchantu gadi ishii warra biyya bulchan warra mataa kutaa hojii irra jiran warra hojii keessaayyuu mataa hojii irra warra jiran abboonni biyyaa gurguddoonni warra biyya keessaa immoo safara kee jiran warra caalan warra gurguddoon mana mootummaa isaa walitti dacha'anii ibiddichi dhagna namootaa kana irratti amazing waan addaatti kun ibiddichi akkamitti dhagna namaa gubuu didee baay'inni ibiddi nuyi qabsiifne amma situ hin jiru malee sagalee kun akkasiin jechaa ibidda si gubu kee fayyaa baatu. Ishi humna akka hin godhatin argan. Ibiddichi hin boba'a garuu maal hin qabu? Humna hin qabu. Rifeensi mataa isaanii iyyuu hin cincomne. Garaachaan na gubate otoo amante keessa lixee kee garaacha kee gube miti rifeensi kee waan ta'u harka kee defe hin baata iddoo kana. Taa'ime dubbii kunan jalqaban ittiin fayyaanam jalqabatu gara keessan hin fidii ittiin fayya garuu ergaa kanan sii qabaanam amma dubbiin kun eewudha na caafee kan sagalee waaqootti moo sagalee waaqayyoo miti. Ishi na caalaa kun raajii akka ta'e namantamoo namantu ni namanta. Eenyu caalaa luboota caalaa raajota caalaa paasteroota caalaa kanatu raajii isa guddicha raajii dhugaadhaa jechuu barbaadeetan. Waa'een kanaa waa'ee hojjettoota waaqayyoo gaafa dubbatu kallattiinumaan waa'ee biyya Baabiloon seenaa biyya sana guutummaan guututti kaasuu yoo hin baadhe hammati amma muraasa waan tokkoon isiitti mu barbaade. Biyya Baabiloon keessatti namoonni 4 ta'an booji'amoo ta'anii biyya Baabiloon keessatti galanii jiru. Lamee dhaggeeffadhaa. Biyya Baabiloon keessatti biyyi isaan keessatti galaa ta'an kun waaqayyo biyya galaa dheedhanii of waaman keessatti isaan kabaja. Dhaggeeffadhu. Biyyaatitti kabajamuu barbaaddu keessatti si kabajuu dhiisuu danda'a waaqayyo. Biyyaatitti nan ulfaadhattee yaaddu keessatti si ulfeessuu dhiisuu danda'a. Biyyi kee yoo sii ta'uu baate biyyatti si kabaju qaba. Biyyatti nama guddaa si godhu qaba. Jarri kun Mishaak, Shadraaq, Abdineegoon hojjettoota waaqayyooti. Keessattuu immoo hojjettoota waaqayyoo ta'anii addatti hojjettoota mana mootummaa kee hojjetanii carraa argatanitti fayyadamanii gubboonyaan carraa argatanitti fayyadamanii sadarkaa barnootaatiin tajaajila isaanii hin xureessine tajaajila isaanii harkaa buusuuf Nabukadnezar mootiin biyya bulchu Daani'eliin dabalatee jarreen kana sadanii fi carraa barnootaa kennee ture. Garuu carraa barnootaa sana dugda duuba kufaati hafuuraa jabaa jira. Namoonni baay'een carraa biyya lafaatti hirkatanii ayyaana waaqayyoo isa dhimma baasu ofirraa lafa kaa'aniiru. Gatii malee gatiin qabodhanii gataniiru.
Daani'eelin carraa barnootaa kennaniif hin barbaadu dhaggeeffadhaa. Isa barateen waan qajeelaa hojjeta. Isa beeku waan sirrii hojjeta. Isa hin beekne immoo Waaqayyoon kadhata. Jara kana Waaqayyoon sammuu isaanii dhibe. Barnoonni isaan fidan beekumsi isaanii dubbisuu caalaa isa uumamaa Waaqayyo kennaa kenneefidha. Wanti itti dubbistee fiddu dubbisaadhuma yoo itti fufte malee dhumuu danda'a harka keerra. Badduuba haasofteen fidde, lallabdeen fidde, barsiifteen fidde, namoota gorsiteen fidde kitaabarraa isa argattu. Isa uumamaan Waaqayyo gombisaadhuma isaa keessa kaa'e hin lallabdannum, hin faarfattannum, hin raajjannum, hin barsiiftannum. Mishaak Shaadiraa Abdiinee Goofaa kan argate humna kanan sammuu isaanii keessa gombisaa beekumsaa, gombisaa jechootaa keessa kaa'e. Waan isaan haasaan mootota dhagaa, waan isaan haasaan warra biyya bulchantu dhagaa. Maa inni jarri kun maaltu adda isaan godhe? Harka nama si bira jiru qabiiti wanti adda si godhu waan tokkichaanaa jedhaani. Innis ayyaana Waaqayyootidha. Irra deebi'an wanti adda si godhu waan tokkichaanaa jedhaani. Innis ayyaana Waaqayyootidha. Baratanii nama addaa ta'uun hin danda'amu. Yoo baratte nama baratee jedhamta malee nama addaan jedhamtu. Dookterii taatee nama addaan taatu. Dookterii dhuba jedhamti. Dibamtee garuu nama addaan taatu. Raajii addaam, lallabaa addaam, barsiisaa addaam. Harka kee ol qabdaame. Ilaamma ayyaana ganama kana argattuun biyya namin nanne dhattee galta. Lafa namin nanne dhattee galta. Mandara nami kee hin baane keessa baatee galta. Waan nama nyaatu siinti tufaan jedhe. Ayyaana. Dhiibbaa uumuu kan danda'an rakkoo cimaa waldaan kiristiyaanaa qabdu dhiibbaa amma alatti gootu walii ishee irratti kan isheen gootuuf ayyaana Waaqayyoo dhiisanii beekumsa foonitti achi deebi'an. La dhaggeeffadhaa. Waan kun baay'ee walliita. Hin barbaachisuu isheenuuf hin barbaachisa. Beekumsi hin barbaachisa. Garuu beekumsa caalaa geggeeffamuuf caaluudhaaf nama guddaa ta'uudhaaf waan addaa fiduudhaaf ayyaana Waaqayyoo barbaachisa. Mestiin barbaachiseedha. Eeshi. Mi'a dhaggeeffadhaa waan tokko ishiitti magala. Handafeen fixaan. Waan adda isaan godhu ayyaana Waaqayyoo qabu. Adda. Nama addaa ta'uu barbaadda. Suufiin nama addaa ta'uu hin danda'amu. Suufii bitatee dhamta malee. Nama addaa ta'uu barbaadda. Digirii barattee waan addaa fiduu hin dandeessu. Isuma abboonni darban baratan barattee dhama. Nama baratee dhamta. Nama addaa ta'uu yoo barbaadde. Safaratti dhiibbaa uumuu yoo barbaadde. Biiroo mootummaa keetti dhiibbaa uumuu yoo barbaadde. Waldaa kiristiyaanaa keetti dhiibbaa uumuu yoo barbaadde. Waaqayyoo mee maasiifa kennu mee maasiifa kennu siin jedhu mee makiinaa heduu fooqii heduu suufii heduu ayyaana isaa sirratti dhangalaasu. Heeyyee ayyaana akkuma namoota kaanii biiroo keessaa hojii qabu. Daani'el fa'a Mishaak fa'a akkuma namoota kan biraa hojjetu garuu waan isaan hojjetan addadha. Meesti addan ta'a jedhame waan isaan hojjetan addadha. Maaltu adda isaan godhe beektu? Hin dibe. Dibee biiroo mootummaa keessa kaa'e. Waa hojii isaan hojjetantu qajeelaadha. Waan isaan sirreessantu sirrata. Waan ati sirreessitu akka sirratuuf digirii caala ayyaana siifa kennu Waaqayyo. Hojii isaan hojjetantu biiroo sana keetti mana sana keetti addate. Beekumsi isaanii addate. Wanti isaan beekan waan warri kaan beekan miti adda. Waan addaati. Gaafa adda taatu utuut hin jaallatin utuut hin filatin gurmiidhaan haasa'uu jalqabu waa'ee kee. Adda taate ka. Namni nama normaal ta'etti hin dubbatu beeka. Normaalidha bakka. Haasaan kee normaal. Tajaajilli normaal. Yoo baratte normaal akkuma nama kaanii taanan addatti waa'ee kee haasa'u. Addatti selekti godhanii waa'ee kee dubbatu taanan waa jirti jechuudha. Waan addaa sirra jira. Dhiibbaa uumaa hirtaa jechuudha. Dhiibbaa uumuu jalqaban irratti. Tokko maa inni of jeeyumtu ijoollee kana. Maal obbo kooksa isaanii. Lafa dhiidhanne maan naqan. Waan nuyi nyaanne nyaatan. Waan nuyi dhunnu dhugan. Akka keenyatti naasaan. Akka keenyatti nuffatan. Garaagarummaan jiru maalii? Haasaa jalqabe gaamma safara keetti. Biiroo keessatti dhoksanii wal ga'ii taa'uu jalqaban. Amma warra dhoksanii wal ga'ii ta'an sirraan dhowwu Waaqayyo.
walga'ii isaanii ficcisiisa. Bakka amma waan tokko sitti warra waa'ee kee haasaan nu waaqayyo haasaa ficcisiisa. Nama guddaa ta'uu kee hamma isaan haasaanii fitanitti isaan ikkoo waaqayyo sii kenne bar warra maqaa balleessa sii kenne nama isa sin beeknetti siimu safara sin beeknetti siimu waldaa sin beeknetti siimu obboleessa sin beeknetti siimu gurbaa caccabaa sanaa jedhee yoo maqaa kee balleesse caccabaa makana laaluu dhufa nami akka ati fayyaa taate argee gala harka kees qabi lubbaata sakraa hadiyaas har'aa jalqabee waaqayyo adda kee adibu iyyiti yeroo sadi annama addaati jedha yaatish maal jette ati nama addaati safara keessatti addatti waa'een kee kana haasamuuf ati nama addaati barnoota caalaa dibata qabda suufii caalaa dibata qabda mucaa Yesuus waan taateef namni addatti waa'ee kee haasa'u ni kanaaf ila haasa'uu jalqaban gaafa haasa'ani jalqaba buddeeni nama kuffisuu kan danda'an tokko jireenyuma biyya keenya olaaltan biyya keenya Itoophiyaa Afrikaa olaaltan namni carraa barnoota argatee na Yesuusin gurguree ittiin barata liqimsaa kana lama namni affeerraa buddeenii bira darbuu hin danda'u nama kadhate ittiin nyaattu kana lamaan tokko carraa guddinaa laattaaf lama carraa buddeenii laattaaf jarri kun carraa kana sadeen argataniiru moo arganne warri macaafa dubbiftan argataniiru cooma nyaadhaa kottaati Daani'el faa wajjin kottaa cooma mootiin nyaatu qopheesse nyaadhaa hin nyaan sababni isaa buddeen sana dudduuba boolla guddaa jira miindaa biyya lafaa dudduuba buddeen biyya lafaa laattu dudda duuba boollan sodaachisaa jira buddeenii si waamu galmi kee boollaa jechuudha Daani'el faa buddeenicha dabarsanii boollicha argan waaqayyo buddeen biyya lafaa dabarsee suufii biyya lafaa bira dabarsee fooqii biyya lafaa bira dabarsee isa waaqarraa sitti agarsiisu isa argu beektaa san kana argu hin nyaannu meenuyi dibanni keenya akka inni gatta'uu laallaa jedhaniiti firaafiree filatan nyaata ishee firaafiree filatan warri coomaa daalachaa oolu warri sagalee cululuqaa bulu waan isaa siin galu warri coomaayi waan fuulli isaanii gada deemaa bifti isaanii gada deemaa si jibbisiisaa ilaal siin godhu ijoollee waaqayyoo warra akaay nyaatan ijoollee waaqayyoo warra dibata dhuganii mee dibata la akaay firaafiree nyaatanii dibata irratti dhugu cululuqaa bulu maa inni waa'emti ijoollee kana waaqayyo akkati dhiibbaa uumtuuf si yaadibu amma namoota dudduuba sana as fiduun koo nafam na jajjabaadha warri fuuldura kana na jajjabaadha warri dhiyoo natti dhiyoo jirtan kun jajjabaadhame jajjabaadhaan jedhe eshi kun ta'ee jarri kun ilaa fixaan jira na dhaggeeffadha amma hin dubbadhu na beektu yoo si gargaar kama siita ilaa akkeenan guyyaa tokkicha walitti qabanii waaqeffannaa addaa ayyaana addaa qopheessan biyyi lafaa gaafas nyaachuuf jettu ayyaana addaa keetti buddeen addaa qopheessiti miindaa addaa qopheessiti gaabbasa addaa qopheessiti gaabbasaan adda ta'e duriirra jira taan hin nyaatin nyaata addaa qopheessan nyaata addaa biratti waaqeffannaa addaa guyyichi guyyaa inni mootiin hojjete bifa warqeetiin hojjetanii waaqa tolfamaa uumanii itti sagadu ilaa gaammachitti walduukaa fiiguu dandeenya walduukaa lallabuu dandeenya walduukaa raajuu dandeenya kan raaju lakkoofsaan danuu ta'uu danda'a kan lallabu kan amanu baay'ee ta'uu danda'a lafti itti adda adda ba'an iddoo sagadaatti hingalleef harka ol qabe waaqoo siifa banwaadho sagadarratti adda ba'u amma hin dibame eeyyee
Hisagada yakko kakko biyya waanuma biyyi soorrata waanuma biyyi itti kufatanan gargar biti jarri kun adda kan isa godhu ganasii gadha adda kan isa godhu wan kana adda kan godhu jara kana adda kan godhu iddoo waaqa tolfamaaf gugguufanitti walitti qabanii waaqi tolfamaan qophaa'e hundumti keessan beesa guddaa beekala hundumti keessan warri mana mootummaa kee jirtan safara kana warri jirtan naannoo kana warri jirtan hundumti keessan waaqa tolfamaa isa Naabukadnezar qopheessetti sagada beesisa ajaja waan mallattaa qophaa'e gaafa qophaa'anii iddoo waaqa tolfamaaf sagadanitti walitti qabaman guyyaan sun guyyaa addaati guyyaan sun guyyaa adda ba'uti jara kana kan nuti ittiin adda baafnu safara kanatti waan xinnoof akka isaan gadi hin jenne beeku waan xinnoodhaaf akka isaan hin guggumne beeku waan gatii hin qabnetti akka isaan gatii hin kaffalle beeku amma nama addaa kan si godhu gatii kaffaluun inuma jira mul'ataaf garuu waan gatii hin qabnetti gatii kaffaluun nama dibataa sin godhu waan gatii hin qabnetti gatii kaffaluun mucaa waaqoo sin godhu waan gatii hin qabnetti gatii kaffalte waaqoon hin komatin waan gatii hin qabnetti gatii kaffalte dibatotu hin baaduu jechuun dandeessu waan gatii hin qabnetti gatii hin kaffalin isa gatii qabuuf gatii kaffali gatii sii kaffalama ilaa dhaggeeffadha waan kun hojjetame sagadaa jedhan hun biyyaa'ee sagaduuf qophaa'a achitti argamaniiru argamuu kan isaan dhiisuu hin dandeenyeef hojjetaa mana sanaati seektera sana keessaa ga'ee qabu hojii seeraaf bitamuudhaaf ajajamanii dhaqaniiru waaqayyoof bitamuuf immoo waaqa tolfamaaf sagaduu dhiisan siin galle kunis bakka ettan siin galle jechuudha bakka hin ciniine eshi na dhaggeeffadha ammas waan asiitti hima na dhaggeeffadha achi gaafa ga'an hundumtuu walgee sagada namoonni sadiin dhaabatu hundumtuu walgee huggum jedhe sagadaa namoonni sadii sagada dhiisee dhaabatu namoota baay'ee keessa duula baay'ee keessa gaafa baay'ee adda taatu maaliif akka godhee siin jedhu bakka adda taatee mul'achuuf gabaa biyyi yaa'u duukaa yaa'i yaa waaqa gidduutti harka ol qabe waca way jira la kun waca way jira ilaaloo way jira sammuu tar namootar ilaaloo way jira ilaa mata dhukkubbii jira ilaa yaaddoo way jira ganna qeera sirraan jedhu gaafa achitti walitti qabaman sadanuu isaanii hin dhaabatu kallattiidhumaa tokko fiigaa dhaqeeti waaqeffannaan irraa saganna irraa gaarii ture garuu namoonni sadan si tuffataniiru namoonni sadan si tuffatan hojii kee tuffataniiru waaqa tolfamaati qopheessitetti sagaduu hin dandeenye jennaan aare mootiin akka eenyu abbaa isheeti kan akkanna godhu mootii akkan ta'e wallaalte ijoollee warra sadanii didan fira gaashaa nama cimaa qabaatanii miti namni dibatatti amanu kanuma namni sagaleetti amanu kanuma namni humna waaqayyootti amanu kanuma iddoo argitetti sagadaan deemu iddoo argetti kufaan deemu saqa waayee abeet dhaqanii matamanii isa lammaffaa murtii kana murteessi jedhan murtii akkamiiti namni waaqa tolfamaa kanaaf hin saganne ibidda boba'aa jiru kana keessa akka buufamu mallattoodhaan nu xumurii jara kana dhumuma qabanne hin jibbineedhan waan jibbamtuuf waan baay'ee waan hamaa gooteef miti namoota baay'ee namni si jibbataanan waan hamaa ta'e gootee miti namni waan qajeelaa sirkatti jibbu baay'eedha namni waan gaarii sirkatti jibbu baay'eedha namni sanyii gaarii sirkatti jibbu baay'eedha maaf uffatee deema kan jedhu baay'eedha maaf nyaata kan jedhu baay'eedha maaf itti tole kan jedhu baay'eedha himata kan irratti banan jechuudha warri himata mishaakshaatinaa qabdinee gorratti banan achi keessa adda ta'uu isaaniiti isaduma hibidda qophaa'e kana keessa habuu namni sagan akka isaan hin saganne beeku diidni waan tokko godha
Ofii si nyaachisuuf jedhee waan itti ofii isaatiin nyaatamu qindeeffata. Hamma inni ijaarsa jallinaa fitutti jallu malee ilaala Waaqayyo. Galgalli jallootaa achuma waan ta'eef. Amma isaan qopheessan isatti Yesuus simin dhufe abbee kunoo. Isa sii qopheessanitti ofii isaanii galu. Isa sii qophaa'etti laadaa gaataarraa hadiisaa biraaniyaa. Dhukkuba sii qophaa'e, jallina sii qophaa'e, hiyyuma sii qophaa'e, kisaaraa sii qophaa'etti torban kana diinni ofii isaatii gala yee. Ofii qopheessanii ofiitti galuuf qophaa'u. Hammanni mana jallinaa ijaaree fitutti jalloon nama isaan fooqii ijaaranii fitanitti hin dubbatu Waaqayyo. Hamma isaan VIP bitan hin dubbatu Waaqayyo. Hamma isaan viillaa walirratti ijaaran hin dubbatu. Galgalli isaanii qoraan abiddaas waan ta'eef. Isa ofii bobeessanitti ofii gubatu. Bobeessanii si gubuuf jedhanitti gubatu. Nama si bira jiru itti argaa kaanaa dabarsi. Lafatti si nyaachuuf jedhutti diinni kee ofii nyaatama naa jedhin. Jadi irra deebiiti jadi. Ofii isaatii nyaatama jedhin maaloo. Diinni ofii isaatii qabama jedhin. Eewu kana mano. Eewu kana mano. Lafatti qabamuuf kaatetti buddeena haaraa nyaattash. Dirree irratti diinni si nyaachuuf jedhetti buddeena haaraa. Ulfina haaraa. Kabaja haaraa. Jireenya haaraa. Sii baneera maqaa Yesuus. Hin qopheessanii. Mallattoodhaan fitan. Amma gaashanumaati. Amma ishanumaati jedhee seexanni iddootti itti kuftu gaafa qopheessu hankoosadhumaati hin jedhe. Jarri kun baay'ee amantii kan isaan qaban. Yoo nu oolche nu haa oolchu. Yoo dhiise haa dhiisu. Nun Waaqa keetiif hin sagan. Waaqni keenya isa mo'uudha. Waaqni keenya isa bidda dhaamsuudha. Waaqni keenya isa jiraatuudha. Waaqni keenya isa itti fufuudha. Waan boriitiif buddeena irraatiif hin sagannu. Nyaata irraatiif hin sagannu. Minda irraatiif hin sagannu. Suufii irraatiif hin sagannu. Namoota qabamuu hin dandeenye afaan kee dibeerash. Harka kee dibeerash. Jireenya kee dibeera. Namummaa kee na dibamu. Dibami maqaa Yesuusiin. Yoo nu oolchu. Yoo dhiisee adiisu hin jettu kana dandeesseeti. Waan namni zimbiroon kana jennee eenyannee dabar. Abbaan qabeenya kan dandeenye dhum. Qabeenya koo dhiisee duurreedha malee. Naafummaadhaan buddeen nyaachaatti fuunaa wayye. Isa jasaatti mul'atu arganame. Waan ija hin argamnetti amanuu hin danda'u. Otuu wanti ijaan argamu amansiisaa ta'e warra biliyeena qaban tundu. Viillaa warra qaban boolee keetti warra mana ijaare kana tundu. Otuu abeet otuu sagaleen hin jiraachu ta'e otuu birriitu itti fufsiisa ta'e otuu qabeenyaaf namni bara baraan jiraata ta'e lafa kanarraa kan du'u hiyyeessa duwwaa sooressi jiraataa hafachuudha. Hadduu ba'ee lafa dha'u biyyoodhuma nyaata buddeen nyaatu shintibeetti mana qusaanis warri sagalee nyaatan ol deemu. Abbeeyyamin jee warri sigalaa Hindidanii hin jedhe. Waan itti mataa dhukkubsachaa jirtu namni miidhamaa ta'e yaadaa kan jirtu dhumisaa kan keetaa jira Waaqayyo nama lama. Waan diinni sirkatti falmaa jiru harkaa ba'uuf jedhattee yaadaa kan jirtu nama lama ergaa sii qaba. Ergaa sii qaba wannaati. Sirkaan fuudhamu kan keetaa. Sirkaan fuudhamu kan keetaa. Hin jilbeeffatu. Ilama eeggifadha. Waan sii malamaa jiru sanatti diinni kee ofii darba. Shaakala safara keetti shaakalamaa jiru. Naannoo keettumaan shaakalamaa jiru sana hin maraachin jedhanii galgala isaaniitu itti deemaan jedhe. Abeet. Namoota Waaqayyo ibidda keetti wajjin ta'u kunooti. Namoota Waaqayyo harka isaan qabu kunooti. Namoota Waaqayyo boolla kee isaan baasu kunooti. Namoota baay'ee dawwee harka Waaqayyo isaan baasu kunooti. Namoota Waaqayyo digiti ilaa kunoo ibidda turratti babaa. Ilaa kunoo dhukkuba harkaa ba'u. Ilaa kunoo jallina harkaa ba'u. Ilaa kunoo mala seedana harkaa ba'u. Hid.
hata zakia raja kata radia pero disappear dia. Isho hasega shakala me waaqayyo diina kee shakala no waaqayyo diina kee yaali no waaqayyo diina kee me mana ton kaya kashanatu no atte ko garra gangalatte galgalli kee tolaati atte tu dara firfirsite si abarte tu waaqayyo galgala kee tolulusa sibarecha waaqayyo come on digimtim mit come on jawera mit come on umna jaweta mit come on dibatani come on dibatani hi shakalan Mariatan isa duma jedhani ibidda tojjetonni waaqayyo gubaman qopheessan namni isa duma kanaaf waaqa tolfamaa kanaaf hin saganne ibidda kana bu'a amma tusiiti otu iji kee ibidda laalu waaqayyo nol jedhu dandeessa amma otu iji kee boolla du'aa ilaalu otu iji kee ibidda balalchu laalu lixxee gubataga otu jedhanii waaqayyo nol jedhu dandeessa hantuuta baqattee afaan haaraan sirqaa bade tafkii baqattee afaan haaraan sirqaa bade beela baqattee afaan haaraan sirqaa bade har'aa jalqabee kanamantu hammaa jalqabee kanamantu bokkaa yandoo dhukkubarratti yandoo ulfina yandoo ebbaa sirratti dhangala'u otuu ijaan ilaalanii yoo gubanneedhan waaqayyo nama murtii hin qabne duukan ta'u maaliif duriyyee diba beektaa waaqayyo murtii qaba beektaa duriyyee hin murteessa nama lapheensa bacabbacamu duukaa waaqayyo hin jiru nan du'a moo nan jiraadha nama waaqoo dhiiseera namoota akkas jala sararisitti si duukaan jiru akkas godhatta sana waaqayyo kuti garaa kee yoon du'e dhagna haaraa uffadheen abbaa koo bira dhaqne yeroo sun yoon jiraate hafee wangeela lallabai diinni kee jecha kee sodaata jechan qabdu taanaan diinni sin sodaata wayyoo nan du'atta taanaan mallattoo chaappaa fudhatee sirra dhaabatan dil godhetti mallattee si bakka du'eera taddu beettata jersuma anin du'u jetta taanaan afaan keerraa kan ba'u seexan akka sodaatu beeku waan haasa afaan keerraa ba'u jecha afaan keerraa ba'u hin sodaata siite annama guddan otuu caammaa tokkoon geeddaratin nama beekamaadhaan jedhe callumani maani mucicheedha maal intalli kun maal takka Yesus ergaa kanan sii qaba waaqayyo nama addaa si haa godhu